Haay akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaanii herreega kutaa 12ffaa boqonnaa xumuraa unit 5 mathematical application in business kan jedhu laallaa jechuudha. Okay, as jalatti mathematical application in business gaafa jennu maal jechuudha? Daati kan gaafa jennu application kan itti fayyadama herreegaa qabiyyeewwan herreegaa akkamittiin business yookaan daldala keetti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu laallaa jechuudha. As jalatti basic mathematical concept ilaallaa qabiyyeewwan herreegaa bu'uura ta'an tokko tokko jechuudha. Fakkeenyaaf amma reeshoo maali akka ta'e proportionii maal akka ta'e ilaalla jechuudha jalqaba irratti. Itti aansinee wayitii itti aanutti yookaan yeroo itti aanutti maal ilaalla jechuudha? Time value of money ilaalla jechuudha. Amma kan laallu ratio and proportion. Ratio maalidha? Ratio is a comparison of two number by division. Ratio dha gaafa jennu lakkoofsota lama yeroo ittiin waliin dorgomsiisnudha jechuudha. Bifa kamiin waliin dorgomsiifna? By division dha yookaan waliif hiruudhaan kan waliin dorgomsiisnudha jechuudha. Daat lakkoofsonni lamaan sun himee A fi B yoo ta'ani bifa kamiin jechuudha? Daat A over B jechuu dandeenya. Daat bifa kanaan waliin dorgomsiisuu dandeenya jechuudha. A over B jennee. Inni kan biraan akkuma itti agartan A divided by B dhaan waliin dorgomsiisuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo gidduu isaanii semikolonii kaa'uudhaan A jennee daat semikolon B jennee bifa kanaanis lakkoofsota kana waliin dorgomsiisuu ni dandeenya jechuudha. Kun akkaataa itti reeshoo kaa'uu kan reeshoo barreessuu dandeenyudha jechuudha. As keessatti A fi B terms of ratio dha yookaan jechuudha. Termii reeshoo kanaati jechuudha. A fi B jechuudha. Kana jedhee fakkeenyaaf amma 1 over 2 jechuu dandeenya. 1 fi 2 as keessatti maal jechuudha? Jarreen kuni termiidha jechuudha. Kan terms of ratio keenyaadha jechuudha. Okay. Inni kan biraa as keessatti reeshoo keessatti beekuu qabnu the same unity ta'uu qaba. Lakkoofsonni lamaan waliin dorgomsiifnu unitiin isaanii wal fakkaataa ta'uu danda'u irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf what is the ratio of 20 cents and what 1 birr jedha. Sentiin 20 fi birrii tokko reeshoo isaa barbaadi. Nuun jedha fakkeenyaaf jechuudha. Kana reeshoo isaa barbaaduudhaaf akkuma isiniin jedhe the same unity ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha. Unitiin isaa maal ta'uu qaba? Wal fakkaataa ta'uu irra jiraata jechuudha. Unitii isaa wal fakkaataa gochuuf asii amma 20 sentii nuu kenne tokko 20 sentiidha jechuudha inni tokko. Inni kan biraan maal nuu kennameera? 1 birrii. 1 birrii kana gara maalitti deebisuu qabna jechuudha? Gara sentii yookaan gara saantimaatti deebisuu qabna jechuudha. Innis 100 sentiidha jechuudha. Okay, isa kana maal goona jechuudha? Waliif gaafa hirru bifa reeshootiin kaa'u jechuun 2 or 20 over maalii goona jechuudha? 100 goona jechuudha. 20 over 100 dha jechuudha. Isa kana 0 kana 0 aan balleessaa 2 over 10 taa'amti 2 over 10 ta'a jechuudha. 2 over 10 immoo lamaan gaafa jennu 1 taati. Kunis lamaan meeqa ta'a jechuudha? 5 dha jechuudha. Bifa kanaan 1 over 5 dha. Reeshoon kana 1 over 5 yookaan bifa reeshootiin akkasittiinis barreessuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan reeshoo barreessina jechuudha. Inni kan biraas ilaallu equivalent of ratio dha jechuudha. Equivalent of ratio dha gaafa jennu amma reeshoon jalqaba amma maal nuu dhufe 1 over 5 nuu dhufe jechuudha. Amma fakkeenyaaf 1 over 5 kana mee 2 over 2 dhaan baay'isaa. Kana 2 over 2 dhaan gaafa baay'isnu daat meeqa ta'a jechuudha? Walqixa 2 over meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Ammas kana lamaan yoo baay'ifne meeqa ta'a jechuudha? 4 over 20 ta'a jechuudha. Ammas kana lamaan yoo baay'ifne jarras denominatoris numerator's jechuudha. Waamas waamsas lamaan yoo baay'ifne 8 over maali ta'a jechuudha? 40 ta'a jechuudha. Lala asitti jechuudha. 8 over 40, 4 over 20, 2 over 10 kana hunda isaanii yoo salphisaa kan deemnu yoo ta'e dhumarratti maal nuu kennu jechuudha? Deebi'anii 1 over 5 nuu kennu jechuudha. Kanaaf iyyuu reeshoowwan kun hundi isaanii iyyuu wal qixadha jechuudha. Reeshoowwan akkasitti wal qixa ta'an kana maal jennee waamna jechuudha? Equivalent ratio jennee kan waamnus akkasiiti jechuudha. Itti aansinee kan laallu continued ratio. Continued ratio kan jennu reeshoo kanaan dura kan laalaa turre fakkeenyaaf akkuma ammas ilaalle kana jechuudha. Reeshoon kun maalidha? 1 ratio 5 dha jechuudha. 1 ratio 5 dha. 1 dhaa fi 5 qofaadha jechuudha. That means ratio yeroo kun nambarii lamadha. Lakkoofsota lama waliin dorgomsiifna jechuudha. Garuu gaafa lakkoofsni waliin dorgomsiifnu suni sadii fi isaa ol ta'e immoo continued ratio jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa reeshoon kan keenya fakkeenyaaf jechuudha bifa A ratio B ratio C jecha bifa kanaan kan taa'u yoo ta'e itti fufee ratio D jedha. Bifa kanaan kan taa'u yoo ta'e isa kanaan maal jennee waamna jechuudha? Continued ratio jechuun isa akkasiiti jechuudha. For example, allocate for 1,500 birr in continued ratio 2 ratio 3 ratio 7 dhaan lafa kaa'e jedha. Fakkeenyaaf
1,500 birrii 1,500 kana bifa reeshoo kanaatiin hirii. Fakkeenyaaf namoonni 3 bifa kanaan birrii kana fudhachuu qabu jenneetu yaadna ta'e inni tokko reeshoo 2 inni tokko reeshoo 3 inni tokko reeshoo 7 fudhachuu ta'e birriin 1,500 meeqa namoota kana ol ga'a akka jechuuti. Jalqaba wanti nu beekuu qabnu maal goona jechuudha. Reeshoo kana ammamitti akka yeroo beekuu qabnu 1,500 kana. Innis reeshoo kana walii galasee beekuu qabna jechuudha. Iseen immoo maal godhamte jechuudha walitti daana jechuudha jalqaba. Iseenis gaafa walitti daanu maal goona 2 plus 3 plus 7 equal with 12 taati jechuudha. Ilaalaa asitti maallaqa kana yoo xiqqaate gara 12tti hiruu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu 1,500 kana maal goona jechuudha over 12 goone that 12 irra jechuudha. This equal with 125 ta'a jechuudha. Kuni 125 jechuudha. Kanaafiyyuu bifa reeshoo kanaatiin isaanii kenna jechuun bakka 12tti qoodne 125 nu gahe. Kanaafuu abbaan lamaa meeqa argata jechuudha? Inni abbaan reeshoo lamaa 2 times 125 argata jechuudha. Inni reeshoo lamaa jechuudha. Inni reeshoo abbaa sadiis akkuma kanattiin 3 times 125 keessa yeroo 125 sadii argata jechuudha inni immoo jechuudha. Okay. Inni abbaa torbaas akkuma kanattiin 7 times 125 argatu jechuudha. Bifa kanaan reeshoo kana allocate gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu reetiidha. Reetiin maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Reetiin comparison of two quantities qaamolee lama kan ittiin waliin dorgomsiisnudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe reeshoo irratti tiyu naambariidha jennee ture. Kan waliin dorgomsiisnu reeshoo irratti tiyu naambariidha yookaan lakkoofsota lamadha jechuudha. Lakkoofsota lama waliin dabarsine. Eenyu irratti reeshoo irratti lakkoofsota lama waliin dorgomsiifne. Asitti garuu kan nuti waliin dorgomsiisnu eenyuun jechuudha qaamota lama fakkeenyaaf distaansiidhaaf ispiidii waliin dorgomsiisuu dandeenya yookaan immoo distaans over taayimii waliin dorgomsiisuu dandeenya. Qaamolee garaagaraa kanneen yuunitiin isaanii garaagara ta'e akka kan reeshoo yuunitiin isaanii dirqama wal fakkaataa ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf asitti akkas jedha. Abdii has 200 dhiifama 2000 birrii 2,000 qabaa jennu abdiin jechuudha. Maal keessa in his bank account. Bank account isaa keessaa birrii 2,000 qabaa jennu. Birrii meeqa qabaa? 2,000 qabaa jechuudha. Jennee kan fudhannu yoo ta'e a year later he increased his balance to 3,500. Maallaqa isaa kana waggaa tokko booda gara kamitti guddise jechuudha. Isa 2,000 kana gara 3,500 ol guddise jechuudha. Kana ol guddisee jenna. Yoo kana ta'e what rate of increase? Rate of increase isaa maal ta'a? Reetiin rate of increase jira, rate of decrease jira. Wanti tokko jechuudha ammini ittiin dabalaa deeme yoo dabalaa ta'e ammamiin dabale kan jedhu reetii increase isaa hojjenna jechuudha. Yoo wanti sun immoo xiqqaachaa deeme rate of decrease isaa hojjenna jechuudha. Kanaafuu asitti maallaqni abdiin akkaawuntii isaa keessaa qabu kun dabalaa ijaa deemee fi maal isaa dalagna jechuudha rate of increase isaa ammamiin dabale wanta jedhu shallagna jechuudha. Kana shallaguudhaaf asitti rate of increase wal qixa maal ta'a? Amount of increase amma ni dabale sana over what? Original amount. Original amount amma inni baankii kana keessaa sana qabu ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa irratti fakkeenyaaf ammasitti amma inni baankii keessaa qabu sanadha jechuudha. Okay. Asitti kanaafuu amount of increase ammamiin dabale kan jedhu amount of increase maal taati jechuudha. Amount yookaan immoo present value inni amma qabu baankii keessaa hir'isuu maaliiti jechuudha. Isa original value tinis 3,500 minus 200,000 jechuudha. This equal with 1,500 jechuudha. Okay. Inni kun inni amount of increase yookaan amma dabale sanadha jechuudha. Amma dabale kana irra original value dhaaf irraa jechuudha. Amma dabale kun meeqa inni irra 1,500 jechuudha. Over what? Inni kun immoo meeqadha jechuudha. Original value keenya immoo 2,000 keessaa qaba ture jechuudha gurbaan kun achi. Kana booda tiyu kana 0,2 gaafa balleessine 15 irra maaliiti jechuudha kun 20 jechuudha. 15 immoo 5 meeqa taati jechuudha. 3 over 25 immoo meeqa jechuudha. 4 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu reetiin keenya qaamoleen reetiin kuni reetiin ittiin dabalaa deeme maal ta'a jechuudha. 3 semicolon or 3 ratio 4dhaan bifa kanaan dabalee jechuudha. Reetiin isaa bifa kanaan rate of increase dabaluu kan shallaguu dandeenya jechuudha. Amma immoo proportionii maalidha?
proportioniin the equality of what two ratios reeshoowwan lama wal qixadha yoo ta'an jechuudha proportioniidha jenna reeshoowwan sanaan fakkeenyaaf asitti a over b ni wal qixa ta'a c over d wajjinii jedha that laala a over b ni fraactionii tokkodha jenna that yookaan immoo reeshoo tokkodha jenna inni kun eenyu wajjinii wal qixa ta'a c over d wajjin wal qixa ta'a yoo jenne reeshoon kuni ijaa wal qixa ta'eef maal jennaan jechuudha proportioniidha jennee waamna jechuudha. Okay, as keessatti A, B, C, D ni qaamoleen as keessatti argaman kun akkuma beekamu maal jedhamanii waamu jechuudha terms of ratioodha jechuudha. Inni kan biraan B fi C jechuudha. Warri gidduutti argaman kuni B fi C ni warri gidduutti argaman kun maal jedhamanii waamnu are means jennaan jechuudha. Maaliif warra gidduu kanaan means jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan A fi D warra daarii yookaan daangaa warra jiran kanaan immoo maal jennaani extremes jennee waamna jechuudha. Extreme warra kam warri daangaarra jiranu extremeidha jechuudha. Okay. Inni kan biraani the product of what extreme walacha yoo waliin baay'isne kana jechuun extreme kan jiran FD dhamti A times D wal qixa ta'a with product of what mean wajjin mean waliin baay'is wajjin wal qixa mean immoo eenyuun jechuudha warra kamidha jechuudha B fi C mean jennee waan ta'eef B fi C wajjin wal qixa ta'a jechuudha isa kana. Example, on the map of ABC company compound, mappii ABC company compound tokko irratti 1 cm represent 27 meter. Centimeter tokko meeqa bakka bu'a? 27 meter on the ground lafarratti jechuudha. Fakkeenyaaf maappii kana fudhadhaa. Kuni maappiidha jennee haa fudhannu yookaan kaartaadha. Kaartaa ABC company kanaati jechuudha. That kaartaa kanarratti fageenyi 1 centimetrii asirratti jirtu jechuudha. Kanaaf kana gidduudha yoo jenne jechuudha. 1 centimetrii asirratti jirtu kuni gaafa gara lafaatti gadi buunu meeqadha? 27 meetiradha jechuudha. Inni nuyi asirratti 1 centimetrii jennu lafarratti gaafa gad dhufnu meeqadha? 27 meetiraa wajjin wal qixa jechuudha. Okay, yoo kana ta'e for the distance represented by find maal barbaadna jechuudha? Find distance represented by 3.4 centimeter. Asirratti 1 centimetrii 27 meetirii yoo ta'e asirra 3.4 centimetrii immoo lafarratti gaafa gadi bu'u meeqa ta'a? Laala 1 centimetrii 27 miti 3.4 immoo meeqa ta'a kan jedhudha jechuudha kan barbaadu. Kanaafiyyuu kana garaa gabaabaa jechuudha 1 centimetrii wal qixa ta'a maal 27 meetiriidha yoo ta'e 3.4 centimetrii immoo wal qixa meeqa ta'a kan jedhu barbaadna. Wal qixa x'dha jennee haa fudhannu. Isa kana bifa reeshootiin kaa'achuu dandeenya jechuudha. Bifa wal qixaatiin. Asitti 27 meetiri jechuun gara maalitti deebisuu dandeenya? Gara seentimeetiraatti deebisuu dandeenya jechuudha. 27 kana maaliin baay'isna? 100 baay'isna jechuudha. 27 yeroo 100 baay'isna jennu immoo 2700 seentimeetira ta'a jechuudha. Inni kanaa booda jechuudha maal ta'a jechuudha? 1 over 1 centimeter over 1 centimeter over 2700 centimetiriin wal qixa maalii ta'a jechuudha 3.4 isa kaartaarraa centimeter over x ta'a jechuudha. Kanaa booda ilaala asitti centimetirri iseen kuni centimetira isee kanaan baddi jechuudha. Kana booda kana kiroosii gaafa baay'isnee jenne 1 times x ta'a jechuudha. This equal with 2700 centimeter times 3.4 centimetiriin immoo wal qixa maal ta'a jechuudha 9118 ta'a jechuudha. 118 centimeetira. Laala kana jechuun inni tokko centimeetira 27 yookaan 2700 lafarratti 2700 centimeetiradha. 3.4 kun immoo 9180 centimeetira lafarratti jechuudha. Bifa kanaan furuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu compound proportion. Compound proportion immoo maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Karaa gabaabaan kun when change of one quantity depends on the other. Compound proportion kan jennu
jijjiiramni qaama tokko yeroo jijjiirama isa tokko irratti hundaa'udha jechuudha. Akkana yeroo jennu mee ilaala asitti jechuudha. Fakkeenyaaf asii nama tokkotu asirra jiraataa lafa kanarraa jennu. Namni kuni qofaasaa jiraachaa ture. Achi immoo nama biraatu dhufee lafa kana ollaa isaatii nama tokko kennaa asirra jiraachuu jalqabe namni biraa dabalamee jennu. Ammas namni biraa dabalamee jennu. Namni biraa ammas hin dabalamee jennu. Ilaala gaafa namichi kun qofaasaa asirra jiraatu lafti kun maal ture bal'aa ture jechuudha. Kanaafiyyuu lafti kun isaaf bal'aa ture. Garuu lakkoofsi namootaa gaafa dabalaa deemu risoorsii yookaan lafti isaan qaban kun maal ta'aa deeme itti xiqqaachaa deeme jechuudha. Kana jechuun baay'inni namoota kanaa gaafa dabalaa deemu lafti immoo maal ta'aa deeme xiqqaachaa deeme jechuudha. Kanaafiyyuu compound proportion jechuun isa akkasiiti. Gaafa qaamni inni tokko dabalu inni tokko maal ta'aa deema xiqqaataa deema yookaan immoo gaafa inni tokko dabalaa deemu inni kan biraas dabalaa deema yoo ta'e jechuudha. Walirratti hirkata yoo ta'e jechuudha. Maal jenna jechuudha isa kanaanii compound proportionidha jenna jechuudha. Compound proportionii bakka lamatti qoodnee ilaalla. Innis direct proportionidhaa fi indirect proportion jennee jechuudha. Direct proportion kan jennu lachuu wal duukaa yoo dabaledha. Fakkeenyaaf qaamoleen dabalaa jiran kun yookaan hir'achaa jiran kun x dha yoo ta'e x and y dha jennu. Yoo x kan keenya dabalaa jiraate y nis yoo dabale maal jennaan jechuudha? Direct proportionidha jennaaniin. Yookaan immoo x kan keenya hir'achaa jira yoo ta'e xiqqaachaa deema yoo ta'e y nis xiqqaachaa deema jechuudha. Isa kanaan maal jenna jechuudha? Direct proportion jennee waamna jechuudha. Yoommoo gaafa x kan keenya dabalaa deemu jechuudha. Y immoo xiqqaachaa deema akka nama isa kan lafaas ni jedhee jechuudha. Inni kun maal ta'a? Indirect proportionidha jechuudha. Yookaan immoo gaafa x kan keenya hir'achaa deemu y immoo dabalaa deema yoo ta'e isa kanaan indirect proportion jennee waamuu dandeenya jechuudha. Okay, direct proportionii bifa saayinii yookaan bifa bakka bu'iitiin yeroo barreessinu x direct proportionalidha. With y jechuudha fi bifa kanaan x alpha y jennee barreessina jechuudha. Isa kana immoo ilaala gaafa walii wajjin dabalaa deemu bifa constant yookaan k dhaan dabalaa deema. Kana gara equationitti jijjiiruu barbaanne maal goona jechuudha? X equal with k times y ta'a amma ta'een jijjiiramaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu constant yookaan dhaabbataa amma inni ittiin jijjiiramu kana argachuu barbaanne over y goona. Isa kanas over y goona jechuudha. Kanaafiyyuu keen keenya walqixa meeqa taati jechuudha? X over y taati jechuudha. X over y. Laala asitti keen walqixa x over y kan ta'u maal keessatti jechuudha? Direct proportion keessatti jechuudha. Akkasumattiin indirect proportion immoo x kan keenya gaafa jijjiiramu isa kanaa wajjin maal jechuudha? Indirect yookaan inversely. Inversely jechuun immoo 1 over jechuudha. 1 over y wajjin walqixa jechuudha. Okay, isa kana maal goona jechuudha? Bifa equationitti deebisuu yoo barbaanne x kan keenya walqixa ta'a k times 1 over y ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo k over y jechuu wajjin walqixa jechuudha. Kanaafuu k argachuudhaaf asitti maal goona jechuudha? Direct gaafa waliin baay'isne jennu k kan keenya maal taati jechuudha? K equal to x times y dha jechuudha. Kanaafiyyuu yoo indirect proportionalii ta'e x fi y waliin baay'isnee constantii keenya arganna. Indirect yoo ta'e jechuudha. Direct proportional ta'e immoo x fi y waliif hiruudhaan k keenya arganna jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti ilaala. Asitti x fi y qabnaa jennu. Asitti x qabna, asitti immoo y qabna jechuudha. X fi y x kan keenya 1 2 3 4 jechaa deema. Ilaala gaafa asii x kan keenya tokko ta'u y meeqadha? Y immoo 2dha jechuudha. Gaafa y x kan keenya 2 ta'ee 2tti dabale jedhu y maal ta'e 4 ta'e jechuudha. Jechuun x kan keenya 2tti ijaa dabalee fi y-nis maal ta'e jechuudha? 4 ta'e jechuudha. Ol duuka dabalaa deemaa jira jechuudha. Gaafa 3 ta'u 6 ta'e, 4 gaafa inni ta'u 8 ta'e. Ol duuka dabalaa deemuun direct proportionidha jechuudha. Kanaafuu kana constantii argachuu barbaanne maaliin arganna jechuudha? X over y dha jechuudha. Maaliif direct proportionidha waan ta'eef jechuudha. X over y ni daata fakkeenyaaf inni jalqabaa 1 over 2 dha jechuudha. Inni itti aanu immoo meedha 2 over what? 4 dha jechuudha. 2 over 4 jechuun immoo yeroo salphifnee jennu maal ta'a jechuudha? 1 over 2 dha wajjin walqixa jechuudha. Ammas 3 over 6 dha jechuudha. Inni itti aanu 3 over 6 gaafa salphifnu maal wajjin walqixa jechuudha? 1 over 2 wajjin walqixa jechuudha. Isa itti aanu 4 over 18nis bifuma kanaan maal ta'a jechuudha? 4 over 18 illee bifuma kanaan 1 over 2 wajjin walqixa ta'a. Kanaafuu konstaantiin keenya 1 over 2 dha jechuudha. Inni kan biraan indirect proportional gaa ta'u gaafa inni tokko dabalu inni tokko gaafa irrachaa deemu yookaan gaafa inni tokko irratu gaafa inni tokko dabalaa deemu waliin faallaa jechuudha. Asitti kan laalu laala asitti konstaantiin keenya x times y dha jenneera. Fakkeenyaaf ammasitti gaafa x kan keenya 16 tu y meeqa ture? 1 ture.
Xtiin gaafa inni xiqqaate 8 ta'u walakkaadhaan y'n immoo maal ta'e walakkaadhaan dabale jechuudha. Amma immoo ammas Xtiin 4tti gabbe walakkaadhaan dabale xiqqaate jechuudha. Y'n immoo walakkaadhaan dabale jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Indirectidha yookaan immoo inversely proportionalidha jechuudha. Kanaafuu isa kana maaliin arganna jechuudha? X times y dhaan arganna jechuudha. Maal? Konstaantii kan keenya jechuudha. X times y x'n kan keenya fakkeenyaaf 16 dha inni jala qabaa jechuudha. 16 times 1 yookaan 16 tokkoon baay'een 16 ta'a. Walqixanni kun immoo 8 baay'isuu 2 ammas 16 jechuudha. Walqixa ta'a maal? 4 times 4nis 16 dha jechuudha. Kan bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Okay, kan biraa kan laallu parsanteejiidha. Parsanteejiin maalidha? Parsanteejii jechuun karaa gabaabaa firaakshinii diinoomineetariin isaa 100 ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf a over 100 bakka. A'n kan keenya waan barbaade ta'uu danda'a. Jilli isaa 100 taanaan isa kanaan parsanteejiidha jechuudha. Inni kun fakkeenyaaf amma number of people in hospital are lakkoofsi namoota hospitaala keessa jiranuu namoota 200dha. Kana jechuun guutummaatti namoonni hospitaala keessa jiranuu namoota 200dha jechuudha. Yoo ta'e 10% are what nurses. Parsantaan 10 namoota kana keessaa parsantaan 10 meenyunni narsiiwwanii jechuudha. Find number of nurses. Lakkoofsa narsiiwwan kanaa lakkoofsaan himi. Bifa lakkoofsaatiin. Parsantaa 10 jennee jirti ishi lakkoofsaan immoo meeqadha? As keessatti ilaalaa 200 kuni maal keenyadha? Beezii yookaan wanti jiru kuni 200 beeziidha jechuudha. Kanaafiyyuu beeziin kan keenya maalidha jechuudha? 200 beezii keenyadha jechuudha. Inni kan biraan ammoo reetiidha kan bara. Reetii ammamiin jiru kan jedhu. Ammamiin kan jedhuuf immoo 10%dhaan. 10%dhaan jechuun immoo 0.1dha jechuudha. Kanaafuu parsanteejii yookaan hammi lakkoofsa namoota jiran kanaa maal ta'a jechuudha? Beez times what? Reetii ta'a jechuudha. Beeziin kan keenya meeqadha jechuudha? 200 times reetiin immoo 0.1dha jechuudha. Isa kana gaafa kanaan baay'ee equal to 20 dha jechuudha. Kanaafiyyuu narsiiwwan as keessatti argaman kuni meeqadha jechuudha? 20 nurses are there in this hospital. Okay. Hospitaala kana keessa narsiiwwan 20tu jiru jechuudha. Inni kan biraa kan laallu markup. Markupiin maalidha? Markupiin difference between selling price and what? Cost price. Cost price dhaaf selling price gidduu garaagarummaa jirutu markupiidha jedhama. Kana yeroo jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf ammasitti jechuudha. Namni tokko bilbila tokko foon bilbila tokko jechuudha. Birrii 10,000 bitee haa jennu. That means 10,000 dhaan bitee haa jennu. Kana booda isa kana gara birrii meeqatti gurguratee jennu? That birrii 11,000tti gurguratee haa jennu jechuudha. That kanatti yoo gurguratee jechuudha. Asitti birrii 10,000 jechuudha. Inni isa kanaani isa ittiin bite kanaan maal jennaani? Cost price jennee waamna. Isa kanaani cost price jechuudha. Inni kun gatii inni ittiin bite sanadha jechuudha. Okay. Inde isa kanaan immoo maal jennee waamna jechuudha? Selling price dha. Gatiin itti gurguraa jiru kanaan immoo selling price jennee waamna jechuudha. Asitti amma markupiin maalidha jenneerra? Difference yookaan garaagarummaa selling priceetii fi cost priceetii jenneerra. Kanaafuu garaagarummaa isaa gaafa jennu garaagarummaa gaafa jennu yeroo hundumaa yaadachuu qabnu irree keessatti walirraa hir'isu jechuudha. Kanaafiyyuu 11,000 kana 11,000 minus maalii goona jechuudha? 10,000 goona jechuudha. Okay. Inni kun immoo walqixa maal ta'a jechuudha? 1,000dha jechuudha. 1,000. Okay. Amma birrii 1,000dha jechuudha garaagarummaan gidduu kana jirtu. Kanaafuu garaagarummaa jechuun bu'aa namichi kun argate jechuudha karaa biraadhaan. Isee kanadha jechuudha. Isee maal jenne? Isee markupiidha jennu. Isee kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu markupii bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan isee nafte discount. Discount gaafa jennu reduction on the selling price. Selling price irratti reduction yeroo jiraatu jechuudha. Kana jechuun bilbilli tokko jechuudha 10,000 gurgurama yoo ta'e jechuudha. Isa kana gara 9,000tti gad xiqqeessa yoo ta'e dhaabbanni bilbila kana gurguru birrii 9,000 gurguruu jalqabe yoo ta'e inni kun maal ta'e? Discount ta'e. Gatiinsaa reduced ta'e jechuudha. Gatiinsaa ni xiqqeeffame jechuudha. Isa akkasiitiin discount jennee waamna jechuudha.